Militia out of Tigray. Militia out of Tigray. Eritrean spies out of Ethiopia. Sena Eritrean spies out of Ethiopia. kana fakkaata guyyaan har'aa as magaalaa Lakkuu Eritrean spies out of Ethiopia. minisota Tigray genocide. magaalaa Lakkuu Tigray genocide. hiriira jalqabee hiriira ibiddatti qabsiisuu jirra warra Tagaaruu warra Oromoo fi Tagaaruu wajjin Rose Mountain jirra Joe Biden eegaa irraa Joe Biden seenaa ishee godhaa walii seenaa adreesiin bakkeen kun 1367 highway 42 Rosemount 1367 highway 42 Rosemount argamna warri bakka kana dhufuuf dalagaa irraa baatanii fiigaartan warri bakka kana dhaqqabachuuf fiigaartan haga amma Joe Biden hin buune eeguu jirra dachii qiyaamaa fakkeessanii poolisiif warri sagalee Oromoo ta'uuf bahan asitti argamna kanaaf warri amma baatanii dhufaartanii dhaqqabdanii dafaa koottaa 1367 Rosemount 1367 Rosemount Minnesota Weaponizing hunger. 1367 Rosemount Minnesota Tigray now. There is famine in Tigray now. 1367 Rosemount Minnesota Famine in Oromia asitti argamna har'a Oromoon akka jiruun yaa'ee magaalaa Rosemount irra garagaleera nafxanyoonni illee yaa'anii dhufaniiru Oromoon nafxanyoota ari'ateera kanaaf injifannoodha kun injifannoo Oromooti koottaa bakka jirtanii koottaa Air free to Tigray now. asitti argama Air free to Tigray now. warri hojii jirtan warri karaa irra jirtan Oromoo fi warri Tigraay waliin tokko taanee nama 1000tti lakkaa'amutu asitti argama yeroo ammaa nama 1000 lakkaa'amutu hiriira kana gubbaatti argameera Stop killing Tigray Enough. now. Karaarri kun Oromia now. gubbaa kana eegalee Stop killing Oromia. actually miidiyaaleen gurguddaan interview gochuu jalqabanii miidiyaa haga afuriitu haga ammaatti interview maaliif akka baane eenyutti akka baane ergaan keenya maal akka ta'e maal akka barbaannu interview gochuu jiranii miidiyaalee gurguddaa akka CNN ofa kaafe malee kuuwwan warra ABC Fox News BBC miidiyaan gurguddaan interview gochuu eegaleera ergaan keenya guddaan isa kana kallattiidhaan miidiyaalee addunyaa dura naqachuudha Joe Bideniin fuuldura dhaabbannee itti lallabuudha bakkeen Joe Biden itti bahu kun bakka nu jirru asiin daandii kana gama dachii magariisa sana kun lafa margaa sanirra bakka Joe Biden itti dhufu Joe Biden achitti haasawaa godha jedhamee eegama karaa gama jechuudha asiin karaa kana gama kun bakka giriinii sana bakka margaa sanii baha Joe Biden immoo kallattimaan dhufnee fuuldura isaa qabanneerraa warra Habashoota asii ariinee kanaaf Tagaaruu fi Oromoon tokko ta'uudhaan warra Habashoota asii ariinee kun xarafa gadiisan maayila tokko fagaatanii asirraa achitti argamanii warri Habashoota kanaaf Oromoon akka isin argitan kana kiinolaa daka gadii laga gadii sanirraa eegalee Oromoon asiin kana qabatee akka argitan bakkee waannitti hiriira kunoo as jira Oromoon kumaatamaan warra Tagaaruutiin wal makee kanaaf warri duuba jirtan hidha qabdanii hundumti keessanii Joe Biden akka ammaa hin buune eeguu jirra akka dhuftanii hiriira kanarraa akka hin hamne warri bakka dalagaa jirtanillee eeyyama gaafachuudhaan akka bakka kanatti argamtan isiniin jenna #Oromo genocide Abiy Ahmed stop killing jechuudha stop killing Oromos free Jawar Mohammed free Baqqalaa Garbaa free Hamza Booranaa jechuudhaan bahe Oromoon har'a hiriira guddaa asi dabarsuu jirra warri duuba jirtan hundinuu hin dhaqqabdanii wata Warrior! 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 I can't hear you. Say it.
out loud. Who are you? Mara militia out of Oromia. Eritrea militia out of Oromia. What do you want? Kenyaalee gurguddaa When do you want it? dabran keessaa hiriirri guyyaa dinqisiifannaa fi baay'ee kan nama ajaa'ibu waamicha daqiiqaa muraasa keessatti ummanni bahee asitti argama. Waamicha yeroo gabaabaatiin ummanni Oromoo akkanatti bahee ummanni Tigraay tokkummaadhaan bahee akkanatti argama. Kanaaf Oromoon har'a bakka kanatti hin argamne bilchaannaadhaan garaagarummaa hin qabu jechuu dandeenya. Kanaaf Oromoon bahaa bakkee kanatti. Ethiopian government is a dictator government. Ethiopian government is a dictator. No more Abiy Ahmed. No more Abiy Ahmed. No more Abiy Ahmed. Yeah, kanaaf baha no more Abiy Ahmed waliin jechuudhaaf Oromoon guutuun baatanii sagalee ta'uun dirqama. Oduu Joe Biden hin dhufne har'a Oromoon asii bahee bakka kana akka bishaan irra dhangala'ee akka argamu. Share godhaa walii dabarsaa iyya dabarsaa wal yaama. Yeah, we stand with Joe Biden. We stand with American. Kanaaf baha isiniin jenna Oromoon baheeraa Oromoon warri bakka dalagaa jirtanillee baatanii akka dhuftan har'aaf yoon taane Oromummaan keessan yoomuuf hin ta'u. Yoo har'aaf hin taane yoomuuf hin ta'u. Kanaaf baha Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Jedhaarraa baha. Call it by its name. 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 What's happening at the moment is by all means a genocide. US and Biden administration call it Tigray genocide. Call it Tigray genocide. Call it Tigray genocide. Call it Tigray genocide. There is famine in Tigray now. There is famine in Tigray now. Situation now. There are almost more than 80,000 refugees in Sudan now. There are a lot of Oromo and Tagaru which are in concentration camps in Addis and all over Ethiopia now. US stop the mass arrest in Oromia now. Stop the mass arrest in Oromia now. Stop the mass arrest in Addis 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 now. There is famine in Tigray now. There is killing in Oromia now. A lot of drones are shelling civilians at the moment in Wallagga, in Tigray, in West Tigray, all over Tigray, in the cities, in Magale. A lot of civilians are dying at the moment. US must act now. 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 We don't need any more concerned message. We are so fed up with your concerned message. Warri magaalaa Lakkuu keessa jirtan, warri magaalaa Lakkuu keessa jirtan bakka kanatti argama. Warri magaalaa Lakkuu, warri hojii jirtan, bakka dalagaa akka jirtan bahaatii ummata keessa wajjin ummanni Oromoo magaalaa Lakkuu kana jiru 40 ol jedhama. Kanaaf ummata 40 sanirraa yoo xiqqaate 20 enna guyyaa irraa. Kanaaf bahaa sagalee ta'a ummata keessanii, sagalee ta'a hayyoota hidhamanii, sagalee ta'a Oromoo umataaruuf Oromiyaa saamamaartu sagalee ta'a. Sagalee itti taanu bakkeen qajeelaan bakka Joe Biden itti argamu kana waan ta'eef har'a warri magaalaa Lakkuu carraa kana fayyadamtanii Joe Bidenin baanee Joe Biden itti yoo hin iyyanne taate asii DC deemuu, Washington DC deemuu, state adda addaa deemuun hiikkaa wayituu nuun qabu. Joe Bidenin barbaadu waan deemnu waan ta'eef har'a deemee ufiin nu dhufeera. Kanaaf asitti baanee sagalee keenya dhageessisuun iyyachuun dirqama keenya guyyaadha. Oromoon magaalaa Lakkuu jirtan koottaa ba'a.